أكتر يسوع ربنا دي ما خلاص بابا سر أتما هذا الموتي بكتيان سوني بكركوتي بشانة هنجر نما إيرام عليه الموتي كوتنا بكتيان تنجر تنام بران كادو تنتظر مليون دائما أسرق قاسين قبل رمى الله وبركاته أشما هركفوني هردكتوتا في رجفتوتا فين قالي في جالتمو كنن أمانتا مسلماتا تن جرجرتو أكسما كنن أمانتا كريستاناتي في وقفتا guutuun keessanuu nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isin irratti deddeebi'ee haajiraatuun isin jagaa uummata keenya irraan tanallee bakkitti argamu yaadan isin jechuu barbaadeeti isinillee gaa yaanni akkasumatti isin jira waan ta'eef ummata keenya gaa bakkii kun guutuun keenya taa'umsan mallee hin kaane ummuseena biraahi sarmaafuu gaa wanni asitti isinii deebineef waan kana akka godhuu qabnuu fi mala godhuu qabnu komantii jalattillee warreettan nu barreessitan ni jirtanii komantii teessan galmaan isinii gahuuf asumaan lubbuu isaa dhaqqaba warreettan lubbuu mucaa kana baraaraa jettanii hedduu takka gaa gargaarsallee isiniif goona jettanii warreettan dubbattan hedduu jira galatooma ummata keenya nuti alhamdulillaahi maallaqa ni jira jaayizallee godhannee jirra hanga 80 takka Sarmaafuu gaa isin hedduu takka galatooma alfaadhaan isin jechuu barbaada asumaan gara ummata keenyaatiin isin dabarsa gaa obboleeyyan keenya obboleessa keenya kunillee as jira ummuseen illee as jirti nu faana turaan isin jechuu barbaada isin salaaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota jiratamtoota hordoftoota keenya bakka nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalaa isin bira nu haa ga'u isin jenna. Aku beekamu guyyaa irraa kaanee asuma mana aanee haadha mana aanee waliin jirru jechuudha. Kana waan ta'eef waan nu barbaachisu mallaqa irraa jechuudha jaayiza goonee jirra amma deemuu fi durallee deemneeti akkuma viidiyoo kaampileetti isinii marre lokeeshiniin dura inni nu ergallee isaa jawwaalli isaa jala irraa fuudhutiin dhabnee jechuudha karaa deemne waan ta'eef inshaallah amma waan hundaayyuu jaayiza godhannee jirra akka du'aayii keessa inni bira dhaabbattan isinin jenna warri komantii yaada san yaada keessan nu qooddan hundi keessan nu galatooma ammas yaada keessan qooduu irraa of hin qusatina du'aayii sirritti akka nu gootan isinin jenna jechuudha maaliif yoo jettan namni kun kan jiru diinaar ka jechuudha nama afaan isaa hin beekne waliin jira isa wajjinuu jawwaala isaa irraa fudhanii amma akkasitti tumanii caccabsanii akkuma viidiyoo ta'an keessatti dhageettan kuno amma sibiilaan ka'ee dhadhaabate jechuudha haakimas waan hundaayyuu hin arganne akkasitti miidhaa san keessa jira jechuudha kanaafuunis akkuma dhufnee jennetti haati museenalleen akkasitti baay'ee tokko rifattee boo'icha keessa jirti jechuudha kanaaf isii jajjabeessaa waan nu barbaachisu mallaqa irraa ta'e akkitti haalatti deemnee jennutti lokeeshiniin durallee waan nu ergamee sun nu harkaa badeef ammas karaa haarawaatiin akkamitti akka nu ergu isallee hubanne inshaallah hin deemnaa isinii jenna kanumaanuu haati isinallee yaada akka hin godhanne ammas isin haa dubbistu isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota gadaatu kunoo akkuma isaan isiniin je'an kana akkuma viidiyoo durarratti isinii marresanii akkasitti gadaan faan nu dhaqee baasaa maallaqa haga lafa jiru san fidinaan jedhanii ani isin jedhan deeman jechuudha. Hordoftoota keenya maallaqa waan qabnullee jaayiza godhannee yaa'uudhaaf yaanaa ammaan kana aanee jirra jaayiza taane dheeyni dachii baasuudhaa deemna. Du'aayi nu godhaadhaa rabbi nagaan isin haa geessee nagaan achi isa haa baasu yaadai du'aayiidhaan nu jajjabeessadha. Amma yaa'uudhaaf qophoonni waan akka waan hundallee waan jira hunda jaayiza godhanne takka laati du'aayi nu godhaadhaa isin jedha. Akkasigaa waan bareedaadha umuseenallee gaa wanni isin jettee hordoftoota keenyaa isin wajjin deema yaada joo qabdina fakkaate waan isii keessatti jedhaalu wanni gaa amma nuti waa'ee deemsaa irratti naafi saayinoo kiyya kunii fi uummanni arabaa kan duraan garte dabalataan maallaqallee kan inni fi wajjin imala kana itti deemuudhaaf qophoofne lafa jira waan ta'eef isaan wajjin yaana umuseenaan gaaniin deema isinii wajjin deemattee hedduu takka mashakkaa nu godhaa jirti viidiyoon alattillee hedduu takka lolaa jirti waan ta'eef gaa hordoftoota keenya asiin ammallee isiniin gahtee jirti isin bira geessee jechuu barbaadeeti oduun deemsisiidha. Sanumaaf immoo isin akka teessu barbaannati karaa gabaabaa
sirra ati immoo haadha ilmooti bakki itti aanu sunis bakka rakkooti bishaan akka hin jiru nama dhiiraa malee ilmoo xiqqoo tanaan bakka itti aanu hin jirtu nama biraan kaadhoo itti intalli biyyoon sun daa'ima asirra gaasiin qabalaa namma asirratti hin ta'u rakkooteen shakkii teenya qabdu aanimo akkuma inni keessa jiru sanuu bakkuma inni itti qabame sanuu laaluu fedhe malee ani maalli si shakkan duuba gaa yoo nurra dhiiftee sun yoo namarra dhiiftee barhaasan keessa ni ulfaata wajji aanaa miti isin wajjin deemaa waan kophaa deemaa ni ulfaata bakki sana amma gaara fayyadu waggaa mucaan garsiisu hundaafuu nuti akkuma sii taanee akka ofii taanee bakka bu'anii waan deemnuuf baay'ee tokko waan rakkisu hin qabu. Gaafa rasii deemte manuma isaa inni nama keessa deeme kanaayyuu reekaan lafatti gatee deemuun baay'ee tokko ulfaata. Namatti deemee waan jaayiza godhu hundaayyuu ka jaayiza godhannee jirra waan ta'eef ammatti isa wajjin haala rabbiin wal laafiseen mobaayila wal bira jirra sa'aatii walii bilbila waan taateef namatti deema amma akkasumatti jechuu barbaada. Yaa waan isin jaamanii fi hafuu godhu fedhan angaraan nan kun jala. Tatanaa keessaa egaa waan ati amaanaa ta'e Museen alaal amaanaa ta'e bakkaan sii keenya nuti rakkoon ta'etis teenya taaneetis teenyaas ta'e sanumaaf akkasitti beena waan ta'eef bakka tanaa ta'an nuti nama karaa kanas deemee beeku karaan kun ulfaata ilmoo wajjin deemuunis ni ulfaatti tabbata qalboo ni ulfaatti sanumaafuu ati asumatti teesseeti du'aa goote du'aa nu eeyidda Ani jala inshallah nuti baafneeti akka ilmoo namatti dheenyee jechuudha qaama mootummaa sanii sin dhiifnu isaanillee fudhannee wajjin dheenyee baafnee finna sanumaafuu ati nagaan as teessee nu eeguudha qabdaan sin jaatana fudhuu dhagaa karaa gabaabaadha fuula daawwattootaaf hin dura jirra tanaa callee wal dhabuu hin qabnu inshallah rabbi nu haa baasu du'aa itti libaanatti irra buuftee gate wadaa jarbii as teesseetuma irra buufee yaa rabbi aanee ni garteeti yoo guyyaa tokko jiwaa eega jettee du'aa goota alaatuu olii beekenne inshallah du'aan jaarsa jaartii qeebalamtu amma as gadi deebitu sanumaafuu du'aa hin jajjabaadhuun siin ja'a ibaadaa rabbiitillee akkuma duraanuu ni qabda akkuma qabdu itti jajjabaadhuuti salaata rabbi irratti du'aa hiite lafan kaayini aanee kadhadhuufin siin ja'a. Asumaan gaa tanumaan si dhaamachuu barbaada hordoftoota keenya isillee duraan gaa dhugaa garaan waan isillee hin danda'u dhaqeetumaan ijaan arguu barbaada yaada jiru qabattee kaniin deema jettu haqa abdillee jechuu fi laakiin immoo imala kanaatu karaan kun karaa fagoodha ammas gaara keessaa bishaanuu baattee deemuun dubbii jabduudha ilmoo immoo gaa baattee ammas karaan deemte. Tana ilmoo sakata ni rakkoo lama jechuudha rakkachuudha na fakkaata. San qofa miti beektaa amma yoo maka isin deemu taate namni nama hedduun deemna malee namni marti isaa arguu hin danda'u beeka. Maaliif hojjette qaama seerota wajjin namni tokko yookiin namni lama dhaqee wajjin haasaa malee namni marti akkatti dhaqee arguu hin danda'u. Kanaafuu waan taa'abee deemtee fakkeenyaaf makiinaan karaa xiqqoo lamaan deemu. Deemsa kan deeman isin nama dubartii sanuu daa'ima qabdi. Nu wajji deemtee isin dandeettu achillee geettu wanti kun akka jedhan kanaa miti guyyaa takka yookiin sa'aatii takkatti nama ajaa'iba ta'uu dhabuu danda'a. Jiraanuu wal quunnamuun ulfaata waan taateef hin ulfaata baay'ee jechuudha. Kanaaf isin asumatti haftee taa'abeessa wanta isin aduun asii olee kun beekamaadha baay'ee barahaan cimaa nama dhukkubsa waan taateef isin asitti amma hafteetuma jechuudha waan barbaachisu hunda jaa'iza goonee nama tolchiitti gadi bilbilaan hubachiisa. Wanta garaan isin amma keessatti isin dandeessu waan taateef asumatti haftee jechuudha waan hundaayyuu jawwaalan akka narraa hubattu. Wanti baay'ee tokko cinqamtee hin deeme jettuuf hin jiru jechuu barbaadeerani gabaabdii namatti. Dhuga waan bareeda jettillee gaa dhugaadha waan bareeda jettee akkuma jenne kana gaa'eeti uumsee nanurraa dhagechuu barbaanneeti asumaan gaa hordoftoota keenya isinis bakka jirtanii du'aayin teessan maqbuulii qeebalamtuudha bakka jirtanii afaan beeytanii jechuudha kan amantaa waaqeffataa musliima taatan kiristaana guutuun keessanuu akkuma beeytanii rabbi kadhattanii rabbiin isiniif qeebala jechuudha.
Sanumaafuu gaan dagatinaan isin jechuu barbaada dhaamsi isin dhaammachuu barbaadnu guddaan gadduu jechuudha hordoftoota keenya aanee jaalalaa gartanii jirtanii caccabsanii mucaa fuudhanii walirra kaayanii hedduu takka rakkatu jira hattaaf gabbee mana fincaa'ee dhaquudhaaf fuuleedhaanii kan ol ka'ee deemee bakka san dhaqu ilmi namaa tokko biraan jiru jechuudha namni harka qabeessa kana fuudhee achi geessu manni rifannoota isin qaban namni hidhatee jirtu ni beekta manni akkami gaa dubbiin akkasuma jechuudha uummata keenya gaa'ee sanumaafuu isin waan kanaa nuti insha Allah ta'ala ni akhiyaanne gamma guyyaa qabannee jirra guyyaa muraasa kana keessatti imma aanee jaalala isa biratti argamu baannaan yookaan wannummaan asirra baanee dubbannu ni ulfaata natti ulfaata wallahi takka waan kana ta'as ta'ee ammaa dubbachuudhaaf isimaan beeysa jeeti deemsan deemee karaa yaanee dhufne kana rakkoo lookeeshinaa dhugaan nuu kan harkatti qabamuutiin aanee jaalalaa irraa fuudhanii shariyaa irraa fuudhanii cabsanii hin beekne rakkoo kanaaf kan nuti karaa deebine sanumaafuu gaa ammallee inshallah akkatti isa bira dhaynu dawwalleetillee ni gaafanna lakkoo isa nama biraa yoo kan qabaatu taate irraa waan kana furmaata goone namni isaa wajjin hidhaa jiru isa qofaatu miidiyaa tolbee malee hedduu jira haa namni hidhamee cafaquun jiru Oromoon teenya isa qofaa miti inshallah miskiini san hundi dhugaa mata aanedhaan hangafee furmaata inshallah ni argate jenneeti fayyaannu asumaan qaama mootummaatiin hattuu kanaa tana dalaala Oromoo haa ta'u Araba guutuu isitu inshallah qaqqabuudha qophiidha akkuma gaaf tokko qaqqaban dalaala waan kaatee jirtu waan kana maal tarkaan biyyattuu irratti filannee guutuu isaaniitu qaqqaburra jirra waan ta'eef gaa uummata keenya iddaan tarabbiitii rabbii keenya abdanna sanumaafuu gaa isinis bakka jirtanii nu jajjabeessaan isin jechuu barbaada bakka hanga deemnee bakka aaneen jiru eenyutti viidiyoo hanga deemnee isiniif marraa waan kana babal'isaa uummata keenya bal'aa jiran nuusaan isin jechuu barbaada gaa asumaan biiftuu yeroo meetii maanta dhagaa asirratti beefi maallaqni gaa eegaa fudhannee yoo kaan immoo kuma saddeeti jaan wanni lafa jira amma museenaa bira kuma saddeet harka hayyaani lakkaa'e waan hafe kana hootuu amma akkamii uummanni guutuu barbaada maallaqa waan ta'eef waan kana soquun hin barbaachisu barbaaduun itti barbaadne itti guunnee deemuu wayya na fakkaata yoo kanaan kan dura dhaabbatan taate. Amma sunillee beektaa sirrima jette amma wanti tokko wanti godhuu qabnu mallaqa amma haga qabnu kana isaan warra wajji deemnu kanatti kennine dur isumayyuu na agarsiisani mallaqa isumayyuu arguunu waan tokko beekati yoo isa agarree jennee wanta jiru isa wal agarree waan hafelee jechuudha agartee itti boona rakkoon qabu sila amma wanti hunduu beektaa beekama wanni isin gurmanoo jaayisa ta'e irra gaariidha akkasuma amma egaa haadha seenaa bira hayni kun jiraate anaaf sillee waan qabnu jechuudha. Sanni guunaaf itti guuta kalas waan ta'eef gooneeti wanta nu barbaachisullee kan namni guyyaa tokko deemee guyyaa tokkos galuu dhabuu danda'a. San jaayisa ta'anii deeme sun yaada bareedaadha. Dhugaadha beeku wanni kun ammaan tana walii fi qaama mootummaatti hojii akka dheengadtiin hojii kaanii deeman sanitti yoo aran hojii deeman aaneen jaalala yoo argame qaama mootummaatti hojii deemanii yoo kana barre maallaqni bahuu jiru beeku hattuun sanuu qabamti waan ta'eef inshallah ta'ala izni rabbiitiin waan kana akkasitti uummata keenya gaa deemnee nutilleen rakkoo aanee jaalalaa kana furuudha qabna jenneeti hayyaannu isinis asumaan nu hordofaa nama hunda biraan nu gaggaan isin jechuu barbaada. Akkasigaa hordoftoota keenya gochi mucaa aanee jaalalaa keenya irratti dalagamaa jiru kun gaa waan rabbiin gubbaatti murteesse waan ta'eef isinillee gaa dhugaadha hedduu takka galatoomaa isiniin jennaa warreettan hedduu takka nu hordofu jirtan galata guddaa nu biraa qabdanii dachaan jechuudha hedduu takka galatoomaan isin jechuu barbaade uummata keenya gaahee warreettan dawwalaan illee dawwaltanii akka gurbaan beektanii gaafatanii hedduu jira waan ta'eef galatoomaa inshallah baasuudhaaf aanee jaalalaa amma qophiirra jirra waan ta'eef hedduu takka miidhama isaa inshallah achi eega baafne booda yoo rabbi nu laaffise haakima ni geeffannaa waan hundaa wajjin garreechuu barbaanneeti miidhama guddaadha miidhame aaneen jaalalaa hoggaanii fi dawwalaan museenaan hoggaan jawwaalaan irratti illee gaafadheetiin jira qaama kana keessa bakka takka itti nambifne himee jira. Sanumaa ugaa inshallah haakima geessineet ni wallaanna miilli kunis tokko waan kan cabsanii waan cabsaniiti
ni okkolee jiru tokko akka miidhame jennee kun itti naafne egaa rarraasa irraa mormi isaa jiru takka hin qabu gaanii fi waan kana waan akka godhanii na fakkaatti kana jalatti akkatti haanii hedduu takka waan na godhe jee dubbata sanilleedha. Inshaallah gaa guyyaa lamaffaa keessaa kun keessaa baasu kan ije najjeesu kan ije kala shaada bakka naa fidanitti maana hunda kalaas achiin ammaas ittaqillaa jeeni kulallahu kan qarina dhiisan jemmas amriin allaafti jedhi fuudheetiin aayatal kursiyyi kana fa'a itti deddeebisa jiru achiin xiqqoon irraa wayyaanii rabbiin akkasi baasee salmaafuu gaa hordoftoota keenya hanga video itti aanu walitti deebinutti nagaan nu turaan isin jechuu barbaada. Bye bye nagatti.